عن أبي ناقطع من تتكمو لا مكبر ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት እንጂ የሞቱ ላይ እንደዛ لمحاربة سنين وانا ثاني دبچون صفوكم ولم بيسو سني ولو ابان دولا بري ايه نسات اللي ابورو قبتي ابورو سن اللي ولالت يولني باغدا نوركتي جافي ملتو قرو من سبچاتون كان بيكم سرنتي مولمات رومو غدان جارا هدوفتو كما امتچا يتچون eenyummaan sabichaa tikfamee labata tokko irraa isa kan biraatti akkalfuuf shoorri ba'e olaanaa ta'uu seenaan uummata Oromoo hayyoota biyya keessaa fi alaatiin yeroo garaa garaatti katabame ni mul'isa. Adeemsi keessumaa walakkeessa jaarraa 19ffaarraa eegaluun uummaticha gabroomsuu fi eenyummaa isaa dhabamsiisuuf deemamaa tures. Xiyyeeffannoon isaa ijoon bu'uura jiruuf jireenya sabichaa kan ta'e gadaa Oromoo cabsuu irratti akka tures hedduun ragaa ba'u. Abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa adeemsa gadaa Oromoo cabsuuf deemamaa ture akkanaan ibsan. Giddugala Oromiyaa kana keessatti sirna gadaa Macaaf Tuulamaa dursa kan diinni harkatti sirna gadaa kana cabsu saba tokko gabroomsu saba tokko gabroomfatu waan inni ittiin bu'ee bulfatu san harkatti cabsati. Macaaf Tuulamaa harkatti qabsoo Macaaf Tuulamaa sirna gadaa irratti dura kan harkatti laafisee harkatti dadhabsiisee amantaadhaan siyaasan harkatti burkuteessee jedhee giddugala kan. Eegasi immoo sabni Oromoo oduu diinaan jilbeeffatiin cinuma goree oduu ardii isaatirraa baqatu oduu araddaa isaatirraa baqatu oduu ajjeesu amma eegee jira. Amma immoo sirni gadaa eega dandamatee jee reefu amma miseensa sadi geenyee jira. Ammallee naa ta'u malee darbee namni sirna gadaa hin beekne bakka sirni gadaa cabite bakka sirni gadaa laafee namni sirna gadaa hin beekne sirna gadaa kan ammallee tuttuqaa jiru. Sirna gadaa kan ammallee diinni nurratti bitamee horatee nurratti hojjetaa jira. Akka diinagdeen Oromoo dadhabu akka sirni gadaa Oromoo dadhabu sirna gadaa Oromoo kan Oromoon ittiin bulee bulfate kan harkatti laafisaa jira harkatti cabsaa jira harkatti qaanessaa jira kana diinatu nurratti hojjetaa jira. Adeemsi uummaticha roga maraan cabsuuf deemamu kun hammam walakkeessa jaarraa 19ffaa ka'umsa godhatus sirnoota yeroo garaa garaatti aangoo bulchiinsa biyyattii irratti ol furaniin tooftaa garaa garaatiin itti fufiinsaan raawwatamaa turu galmeen seenaa ni mul'isa. Tooftaawwan sirnoonni yeroo garaa garaatti biyyattii bitan uummaticha dadhabsuuf itti dhimma ba'aa turan keessaa diinagdee sabichaa laamsessuun isa ijoodha. Adeemsa kana keessatti dhalattooti sabichaa qabeenya akka hin horanne kan horates akka ittiin jiraanne gochuuf taateewwan raawwatamaa turan fakkeenyummaan eeramu. Adeemsa kanaaf gocha yeruma dhiyoo waggoota 8 dura abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Mul'unee Kakaaratti raawwatame fakkeenyummaan eeruun ni danda'ama. Obbo Mul'uneen haala bulchiinsa sirna wayyaanee jalatti isaan mudate akkanaan ibsu. Kuma lama sadii kana bashaatti iddoo shanii na qaban gaafan Ameerikaa dhufu irratti gadi buunaan eessaan na qaban yoo jette majammaraa commercial bankitu noqa. Baanki daldala Itoophiyaa. Kottuunaan jedhe maannaan birrii miliyoonii 45 merchandise loonii tokko buna miicaa qabsiisee kan miliyoonii 45 kan buna birrii miliyoonii 63 birrii 45 miliyoonii 45 kan fudhadhe jira. Isa gadhiisinaan jedhe nitti baanki 45 jedhe. Areefuni Ameerikaadhaa dhufaa isaan qaba sharfii fiddu malee ebalaa qaaliitu jedhe
Hinkabu eshi 30% fiditi si haresina. Me birri milioni kudha shan fidennan hinkabu milioni kudha shan achi fiigee namarraa liqeeffadhe hin kaffale. Milioni kudha shan fuudhanii sana ji'a sadiitti naa haaressuudha. Takka turanii takka ture atoo gaal kottu jedhe guyyaa lama booddee maanannaa soddomanuu dhibba kaffaltu malee jedhanii maal beeraa baankii seera 30% kaffadhaan ina raffamaa anuu birriin qabu siin jedhee nabbamni maayilata. Ijoollee koo guddifadhaa balaa kaalinatti meeraa dhibba kaffalamu jedhee marchandaayizii qollofanii naa kennanii. Yommuu miliyoonii 45 kaffalee kiliinii godhu nigdi ministeeriin kana machuuf utuu hin argee maal jennaan tokko buna irristeetta. Lamaffata ijoollee warra agraabii godaanaa dhiibsuu didde. Sadaffaa riippoortiin dhiyeessine. Arfaffaa buna xiqimsa laasaan dabarsu jettee kan bittee xiqimsa laasaan kan darbe mana keessa jira. Inni isa kan beekta isa marchandaayizii liqeeffadhee itti qabsiisee liqeeffadhee isa mana keessa tursitee jedhan. Inni isaan gadhiisii miliyoonii 15 fidi jennaan 15 kaffalaanii dhibba gadhiisii jedhanii hiwaras naatii dafi birrii keekkaa fudhadhuudha kan itti ministeerri ajaje. Inni kanaan naatti addafa miliyoonii 500 kan naa kennu ijoollee koon guddifadhaa ebalaayetaa ajaje jennaan gaafa miliyoonii 45 nu kaffalu nigdi ministeeriin qollofateessa. Utuu wanni qulfiiraan kenni miliyoonii 45 kiliinii godhaan isa kan dhaqee qollofa. Maal jennaan xiqimsa laasaa darbeen. Baankiidhaa kaffaleera inni kun asitti hidhameera. Buna immoo irra ta'e. Baamini maayilatti bunni irra tuun jedhee. Toonii 310 irra ta'eera jedha. Yoo bunni toonii 310 irra curiisee toonii tokko irra ta'e morma koon kennan. Uummanni kaakaa buna laakiin akka kotorbaandii hin naganne eenyu isin beektu mataan keessaa nagaadatu beeku. Maqaa koo balleessuu fi yeroo isin lakkooftanis hin beeku hin daganaa lakkaa bunni kun sooba natti maddaqame hin jedhe. Bunicha mulakkaani tirfii ta'e argame. Inni basadii kudhan irrees tajaajilu. Kunoo dhibba lamaaf 80 moo toonii 280 eksasii dhufe. Attamitti eksasii dhufe buna nama abbade moo engaddoon irra ta'ettanii amma moo tirfii dhufe jettu kan kooti kaasa dhufeedhaan jedhe. Mirti qabaan faalii natti bane. Oomaa fardi beetii qabaa daanyaa qabaa nakasas maayin ati buna agraabiidhaa minitti seemaalu jedhe nakasas. Maaniree jennaan bultii fuudha fuudhanii fardi beetii achumaa qabu bulti qabaan. Fagaadhi isaan sarrazamaa birrii 500 immoo bitaatii kaffalaa jedhee natti faradhe waradaan achi kansaa. Kun hundi torbanuma tokko bitu. Torbee tokkotti laa nigdi ministeerii mirti gabaa agarusti gabii komershaal baankii hammi kun bultii shan gidduutti natti dhufan Ameerikaadhaa dhufee gabii wajjin immoo maal jedhe isuman dur nuyi gibira kaffallee warri overdraaftii maal oli keeffannu gibira kaffallee kiliinii ta'u malee birriin gadmuuniifamu. Waggaatti yeewuchi ooditariin dhufee maramareeti. Isuman kana godhee jirutu inni immoo miliyooniin 30 tasaasatee si bira jira jedhee faayiliin itti bane. Qaata Addis Ababaa Astadaadariin immoo magaazinii guddaa kan jedhamu bitee makiinaa 200 akabaabiin qabu. Kana paarkii lafa makiinaa dhaabnaa kennaan jedhee. Warri makiinaa 10 namni hin qabne hektaara 10 fa'aa kennuuf. Hektaara 5 fa'aa. 200 qaba makiinaa. Kanaaf iddoon tokko naan argamu. Maaloo lafa makiinaa dhaabuun adeem jedhee. Boor iftaanaan jedhu lafatii tokko liisiidhaan bitee faabrikaa gosa guddaa bukkee jira. Kiiloomeetirii 1800. Isee xiqqanaadhaaf dhaabbataan makiinaan kun bakkee keessa dhaabbata. Inni immoo lafa kanaa irratti hojjennee makiinaa irratti dhaabdeelee katama isaa isa waraabsa. Kuni bultii 5 gidduutti. Yommuu addana deebi'u nigdi ministeerii deebi'u baankii na waamu. Baankii yommuu dhufu mirti gabaa na waamu. Mirti gabaa yommuu dhufu katama Astadaadarii na waamu. Kun nama ja'a gidduutti. Nan kufee waan hin godhu nabee eenyuun bira dhaqu. Ataalaa maaraamuu achi fiigaa booriif ta'an qaxaroo hin arganne manni koo ashagamee akka ittiin taa'ee baankiin immoo isicha miliyoonii 45 fudhateera miti makiinota qaban kan warra buna alatti ergu jedhanii
10% 90% baankii akka liqeessu jedhanii makiinaan gurguratu banaa bitaniitu. Ganaadha giseensaa kan kaffalamu. Buna daakiidha hundumaa akka humna isaaniitti makiinaa 5 3 4 fakkaatanii gurguratu banaa fakkaataniitu. Booddee horii kootiin kan hin bitan gara 75 jira. Hin gurgurra saanaan jedhee komershaal baankii Nigdi ministeerii atoo yaa boobis makiinaa qabda jedhanii hin gurguru. Ati waan televizyiin waan fuudhee sibiilatti geessine? Gadi mangistiin kita maarii qabaanii makiinaa kootiin hin bitadhee birrii kootiin hin bitadhee birriin baankii si bira jira. Birriin baankii na bira jiru immoo Commodity Exchange dhaabe jettanii dhagaa laalaa dhaabeen jira. Baankii hojii walii gallee sumas bira jiru ijaare jennaan inni ijaaree isa dhagaa laalaa birriin tokko na bira hin jiru. Makiinaan gurguramuutu irra jiru. Makiinaa keessaa maal qabdu makiinaa liqeeffadheen bitee tokko komershaal baankiitu 7% naa liqeesse makiinaa 47. Awaash baankiinis kan daashiinis akkamittiin liqeeffadha. Akka gaafadhaa inni iyyuu kan koomiti. 30% 20% yoon keessaa qabaadha. Malee inni kana malee birri inni komershaal baankii isa liqeeffadhe dhagaa laalaa gimbiin jira asoosaa maal isa ijaarame laala hin kaffal hanga nan bite baafessu makiinaatu gurgurama mana kee gurgura. Maalitti qabdu kun hokkas makiinaa gurguraa yookaan carrataa baannee miliyoonii tokko gurguruu danda'anii yookaan tasmaammayee kanatti gurguruu nan jedhu. HPLC hin bitaa jedhanii namicha tokko waamanii HPLC kan jedhamu jiru killisoota tokko jira isaan hin bituu isaanii wajjin dubbanneerraa isaanitti gurguree jedhan. An dhukkubee hin ciisa yoo kana ta'uu baate warasnaa miliyoonii tokkoon 500 gurguraa jedha. Makiinaa har'a miliyoonii 6 hin argamu biyya keessa jiru marchadisii namti marchadisii fudhan takataataa'ee bitee allaamuddin illee taanaan makiinaa gara biraadha malee wanta mi'aa ta'eef marchadisii fudhan takataataa'ee kan bitee jiru. Hankoo makiinaan 130 marchadisiidha. Maaliif cimaadha astamaamaanidha alamii irratti beekamaadha waggaa 10 illee taphaasha. Boddee jechuun aannan alti jechuudha. Cinatti itti baay'atu nadaajichi fidaa maddaatti dura yesoostii yoo shii farramtaa maddaa warra hojjetetu baankiidhaa gasha birriin harka koo nufu kiraayinsa. Boddee isin gurguraa boddee maa gurgurama gati taa'uu galaa jira isin iyyuu marra'uu hin dandeessu kiisii koo keessa jiru yesoostii yoo shii farramneedha maddaa darjitiin osinii gasha gurguramu jira. Ta'e balaa yaqaan marchatisii kan cinatiis isicha eksportii fi makiinaa 17 na baankii duntinaa bitees isa kifiyaansaa waggaa 5 sicha jirus bootteen isin gurguraa jira. Fuudhanii HPLC kan itti gurguran. Oleh gala makiinaa 130. Gurguranii nawaamee toba qaaduuni komershaal baankii pirezidaantii. Manooriyaa baankii manooraa kee ijoollee kee batta nama zar maatfaatii jedhama gurguru. Nibiratii kee bamuluu garuu gurguraan ni jedhan. Yee balaa akaal. Maalni horiin kun na bira jiru marchadisiinoo addisiidha. Boddeenoo hojjetee hin kaffalaa. Sooliit nibiratiidha maaluma rakkattanise. Yebalaa gaariin hojjete. Maal jedhan nibiratii keessaa qaba. Star business gurgurameera miti kan beektu ati naan jedhu. Star business fan isaa gurguratti wajjin hin qabne. Waan ni balleesse isaatu beeka. Ankoo kunooti sharfeenoo na bira jiru. Bakka ajajamneerra gurguraa jedha. Takka ture immoo sibiila tokkooti Jibuutiidhaa qabdaa jedha. Maal taaree hin qabaadhu. Innis hin gurgurama. Jibuutii dhaqanii ellisii maqaa kootiin isa baname. Ulee kaakaatee isa baname. Komershaal baankiin gaaffii tokko malee dhaqee fuudhee fe'ee dhufe. Attamitti Jibuutiin mangistiin akkamittiin maqaa kootii isa banamee akkamitti komershaal baankii akka kenname hin beeku. Biratii inni fide kontoonii 870 standaardii isaa sana eege. Ani ittiin farramnee gurguraan jennee makiinota koo fuudhanii gurguranii mana koos hin gurguran. Isuma beesabii battanuudha hin gurguru manooriyaa kee illee sii tursina jedhanii dingata kaanii moo gurguranii maa manooriyaa komumaa gurgurtu beesabii koo eessatti bada jennaan sitatiidhaan namni gara biraa gurgurinaan jedhanii sitatiin attan gurgurama manooriyaan nama keessaa bahii jedhanii naa fuudhanii gurguranii waan tokko sinamne agarsi gabiin immoo asiinii ati gibira miliyoonni 30 sirra jira jedhee Erena biran jiru kaffalee fiteeran jedhee inni immoo baankota 17 irratti biyya keessa kan jiru irratti muruneen birree danaa qabatu akka fudhanne
liqina kan kennamne maalu jedhee hamma yoona baankootii Itoophiyaa keessa jiran birrii tokko naan dhageessan. Hingaan koosin fudhadhu birrii baay'ee iyyuu hin qabu seenuma hin qabdu iyyuu miliyoonii 5-10 yoo jiraatte akka hin fudhanne ashagamee faqaadii koo hundumtisaa akka hin addasamne ashagamee akka ittiin harka godhu waan jira. Namni kun qabeenya isaanii dhabanii hojiin irra taasifamuun dura kaapitaala birrii biiliyoona 4 tilmaamamu horatanii akka turan dubbatu. Shira gamaa gamanaan irratti xaxameenan harka qullaatti hafee jedhu. Dabana irratti raawwatameef haqa koo barbaacha waggoota 8 darbaniif karra mana murtii dhaabbadhullee qaama abbaa kanaanaan jedhuun argannee jedhan obbo Muluneen adeemsi qabeessa Oromoo laamsessuun dinagdee sabichaa dadhabsuuf deemamu waanuma baratame ta'us ragaa ba'an. Qabeessota Oromoo irraa hoon jedhee irratti gaggeeffamaa ni jedhamu kun mucaa wallaaltummeetti. Zamana waggaa 27 Muluun maalitti akka garafamaa ture? Muluun Oromoon meeqatu du'e? Meeqatu saamame? Meeqatu hojii dhaabee? Meeqatti timirtii dhiisee badee? Hizbiin hayimu ani nama 20 jedhee haasa'uu hin danda'u. Hizbii Oromiyaa, hizbii Itoophiyaa beeka. Kana bor iftaan nu darbaa jedhee nama meeqa du'e? Taarikii isaa Jeneraal Taaddasee fa'aa Jeneraal Waaqoo fa'aa maaloo dhiisaati inni meeqa dhumeetu jira. Bor iftaan jennee baay'ee gammannee lawuteen kun immoo dhufe. Dabni abbootii qabeenyaa Oromoo irratti raawwatamu akkasii ammas taanaan waan xumura argateen fakkaatu. Dubbii ijoo tibbanaa kan ta'e dhimmi abbaa duulaa Gadaa Tuulamaa obbo Dinquu Dayyaasis adeemsa abbootii qabeenyaa Oromoo laamsessuun dinagdee sabichaa dadhabsuuf deemamuun kan wal qabatudha jedhu dureewwan Gadaa Tuulamaa fi abbaan Gadaa Oromoo Walloo Ahmed Muhammad Waarii turtii OMN waliin taasisaniin. Obbo Dinquu arjummaa fi quuqama saba isaaniitiif qabaniin beeknaa jedhu. Shoorri namni kun Gadaa Oromoo iddoowwan garaagaraatti dadhabsiifamee ture deebisuu keessatti ba'anis olaanaa akka ture dubbataniiru. Anam eegamuu dame hoggaan lammaffaan kiyyaa onnoo dhufu kana bololessa dhufu kana abbaa duulaa sirna Gadaa tokko keessatti abbaa duulatitu jira, abbaa maatiitu jira, abbaa Gadaati, abbaa maatiiti, abbaa diinagdeeti, abbaa caffeeti, abbaa alangeeti, abbaa duulatitu jira sirna Gadaa tokko keessatti. Namichi abbaa Gadaa ta'u ulaagaa qaba. Namichi abbaa duulaa ta'us ulaagaa qaba. Abbaa duulaa jechaan sirna Gadaa Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Abbaa duulaa jechaan nama diinagdeen badhaadhe. Namni diinagdeen hin badhaadhin abbaa duulaa. Nama diinagdeen badhaadhe arjummaa qabu. Diinagdeen badhaatee barme akkanatti boncoortee hin qabatta. Nama immoo diinagdee qabaatee immoo akkanatti qabu kan ta'e muti. Nama akkanatti qabatu. Diinagdee isaa nama akkanatti qabatu. Kana kan irraa hafu warri jalaa akka funaannatu. Yoo akkanatti qabatte homtuu seenu yoo akkanatti qabde si jeechisiisan diinagdeen kan keessu qabeenya kan keessu si jeechisiisa. Abbaa duulaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee tan beeka. Abbaa duulaa keenya Dinquu Dayyaas nan beeka. Nama abdii Oromooti. Abbaan duulaa abdii Oromooti. Abdii sirna Gadaa kana baatee warratee kan deemu isa. Darbee abbaan duulaa Dinquu Dayyaas qabsoo siyaasaa keessallee ture gaafa uummanni Oromoo ibidda keessa jatee wayyaanee ofirraa faccisaa jiru achi keessallee mala dhahaa ture. Achi keessallee deeggaraa ture abbaan duulaa. Achi keessallee deeggaraa ture hamma humna isaatiin. Kaleessallee abbaan duulaa gaafa wayyaaneen saba Oromoo keessatti diinagdee Oromoo keessatti ilaaltee ajjeesaa turte san beekumsa isaatiin kaleessallee jalaa miliqaa ture abbaan duulaa Dinquu Dayyaas. Kanaafuu abbaan duulaa gaheen isaa gahee guddaa. Abbaa duulaa jechaan har'a waraanaa muti irratti waraana har'a Oromoon waraana qabatee kan duulu muti. Hiyyummaa nuka irratti duulan. Jireenyi Oromoo kallattii jiruun
danda'ame dinagdee Oromoo kan guddisu aadaa fi safuu Oromoo guddisu bakka jirutti hamma humna isaatiin nama mootummaan qarqaaraatu nama sirna gadaa kanallee qarqaaraatu abbaa hiyyeessatti jennan dinkuu gayaa yeroo tokko maaltu jira mootummaan keenya kun namoota tokko ofirraa gata fakkeenya mammasiifan fuudha barattoota barana yuunivarsiitii keessaa yaate barattoonni yuunivarsiitii keessaa yaate sun abbaa gadaatti dhufte abbaan gadaa hojii rakkanneen maal hoone dikutti kenne barattootas deeggaraa ture namoota maqaa qaban namoota gurra qaban diidegneenis ta'e qarqaara ture abbaa duulaa jechaan akkas kan biyyan gurgurre kan saba hundaa walqixxeessee qabatu kan biyyaa yaadu kan mootummaa waliin dhiimu kan mootummaan walii galee hojjetu abbaan duulaa jechaan akkas abbaa duulaa nuyi akkasitti abbaa duulaa dinkuu dayaas akkasitti beekan. Ani maqaan kiyya Ahmad Muhammad Waliin Jaama abbaa gadaa godina saba addaa Oromoo Wallooti. Oromoo Walloo lakkoo guddaa keessa jira akkuma beekamu dakaan sirna abiitu dhiibaa oliin sirna amaaraa dhiibaa jettoo kana taa'eetuma afaan ofii kana ciniinnatee qabate sanyiin keenya Oromoo waan taateef aadaa keenyaa fi gadaa teenya halagaan nurraa fuudhamuu qabdu jedhee xiqqaa guddaan irra mari'ateeti diina kana ofumarraa gaffa'aatii asiin ga'e amma immoo sirna gadaa kana akka itti dhaabuu dandeenye kabajamoo boodin Dayyaasaa bira dhufneeti walii duulaa abbaa duulaa waliigala Oromiyaa guutuu waan ta'aniif nullee Oromiyaa san jalatti lakkaa'amna yeroo fagaannee halagaa jala haa jiraannu malee Oromoon tokkuma kanaan dhufnee gadaa kana dhaabuu barbaannaa jennee itti mari'anne gadaa haalatti dhaabnu kallattii nutti kennanii gandarraa nama tokko filattanii gandi sun akka gandi aanaa san keessa immoo gandi jiru akka aanaatti walii qabamee dhufee warri aanaa sun immoo nama sagal of keessaa filee godinatti ergee haala kanaan caffee gadaa sanii ta'eeti sagalan aanaa dhufe suni nama 63 ta'e godina irratti wal ga'ee namni 63 sun of keessaa filee baasee filatee sirna gadaa kana akkana dhaabuu dandeenya. Obbo Dinkuu Dayyaas ga'een isaanii as keessatti wanni inni fakkaatu sirna gadaa Walloo kana dhaabuuf nama asirraa nu ergan namni asirraa ergamee dhufee ani ergaman qabaa waan akkanaati obbo Dinkuun na ergee waa'ee sirna gadaa kana irratti mari'annaa kottaa isiniin jedhee nama 4 tokko fidee nuun dhufee sodaree buune sodaree san irratti isaaniin agarree waliin mari'annee sirni gadaa kun haala kamiin dhaabbatuu qabaa jennaan kallattii kanaan jalqabarraan gadaan kun waan guddaa waan ta'eef xiqqaa fi guddaan nama gadaa kanaaf filatamuuf beekuu waan qabuuf gandarraa jalqabdu ganda sanirraa nama filattanii warri gandarraa filataman aanaatti walitti dhufe warri aanaarraa sun filatamee godinatti walitti dhufeeti warra abbootii gadaa san of keessaa filataa filannoon isaa akka kanatti malee kan calma jedhamee qilleessa irratti filatamu yoo eeggannoo guddaa of keessaa qaba hawaasni xiqqaan guddaan sirni gadaa kun dhaabbatu beekuu qaba jennee akkanatti kallattii kennaniiti haala kanarraan deemnee yaada isaan jedha san fudhannee dhaabne gaafama waan kana dhaabnu jecha isaan nutti kennan san fudhannee aanaarra deemnee aadaa fi turizimii aanaatiin hanga gandaatti kallattii nu kenname sanirraan dhaabneeti aanaa sun 7 qaba torban sun immoo godinni sun aanaa 7 qabdi aanaan 7 sun nama 9 aanaatti filamee 9 sun nama 63 na fakkaata yoo wallaaluu dhabelle walitti dhufee 69 sun bakka manguddoon biyyaa jiruu fi bakka wanni hundi jirutti sirna gadaa dhaabna jedhanii guyyaa seena qabeessa kan ta'u tisaas kajuu kan Oromummaa isheedhaas ji'a muddee san irratti gaafa guyyaa 8 bara 2012 irratti hundaa'ee haala kanaanii kan hundaa'uu dandeesse
wanni tuni kun immoo galata guddaa hawaasni walloo obbo Dinquu Iyyaasaatiin galchaa ija Oromoo dugda Oromoo teessoo Oromoo waan ta'aniif Oromoo waan jaalataniif jechuudha. Ani abbaa mudaa gadaa tuulama abbaa baay'inuu gobanaa jedhama. Namni ija fayyaan oolaale malee ija dhibamtu oolaale waan faayidaa dinquudhaan baay'ee beekuu wanni hin dandeenyetu jira. Hoggaa laalan waan siyaasa waan dhuunfaa ofiitii deemu fakkaata malee. Guutuu Oromooti bakka jiraatti bara beelli kunoo darbe bara dabre kana keessatti konkolaataa isaatiin midhaan isaa fe'ee keessumaa karrayyuu kan horii nyaatu kan namni nyaatu baatee achi keessatti dafqa isaa dhangalaasee dhiiga jechuudha namni qarshii namaa kan dhiiga ofii dhangalaasee uummata kana beela jalaa kan baasaa bahe goota Oromoo qofa osoo hin ta'in goota biyya Itoophiyaati. Maaliif hubannoon garaagaraa addaan hubachuu dandeenya. Hoo siyaasa hubadde gara biraatti sharafuu hin danda'a. Hoon sirna ija gadaatiin hubadde garuu isa dhugaa hoo dubbanne garuu geejjiba nama kun hunda baatee deema. Doonii nama kun hunda baatee bara beela baasa. Abbaa duudhaa ta'uu mute mootummaa biyya addunyaa lamaa tolu ta'e isaan kenneef hin jedhee nama noora. Maaliif nama guddaadha. Namni lammii ofiitii yaadu. Namni lammii ofii bara hamaa baasu. Namni lammii ofii ofitti hirkisu. Hiyyeessa dheeraan naman tuffanne addaan naman qoonne. Kuni filatamaa nu keessaa waaqni filee jechaadha. Waaqni abbaasaa, waaqni haadhasaa ulfaataan kan addunyaa alami jala jirkiifatu sun isaa kennu. Keenyallee kan akkatti addunyaa alami jala kufu. Waaqni abbaa muudaa, waaqni muudaa hundaa, waaqni haadhasaa garaa haa badhaasu. Lammii isaa Rabbi lalisanii akka jiraatan arjooma akkasaa kana dabare isaatti haa dabarsu Rabbi. Wanni taansee dubbadhu wanni biraa wanni jiru mucaa ija laalaniin ija waaqni ilaaluun ija jaalalloo waaqa ilaaluun kara kiyyaan sirroomadhaa arjoomadhaa jarjaraa mootii nama saamu waan namarraa fudhatu namaa kenneet liqaa naasi kennee naman gaafatu. Akka wallootti uummanni walloo kun hacuucamaadha. Sirna bittaa jala galeetii yeroo hedduu hacuucamaa ture. Uummata kana immoo fuudheen Oromummaa isaanii kana aduu keessatti addunyaa tana agarsiisa jedhanii wanni isaan godhan waan guddaadha. Fakkeenyaaf Liibaartiin kamisee keessatti dhaaban suni ijoollee wallootiif dhaaban. Manguddoo biyyaa walii qabanii nama dandeettii kaffaltii waan kanaaf hin qabne isin manguddoo nuti himaa jedhanii manguddoo walii qabame nama kaffaltii kaffaluu dandeenye itti himne bilaashiin barsiisaa jiran. Kun maal agarsiisa? Saba Oromoo kanaaf ijaaf gurra harkaaf miila ta'uu agarsiisa. Saba ofii kanaaf quuqama qabaatu agarsiisa. Oduu andubaattiin jedhaa namni akka Dinquu Iyyaasuu kun namni shanan tokko Oromiyaa tana guutuu keessa jiraate Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixa jiru irra akkata jedhee inuma yaadu akka mataa kootiitti. Kan akka isaa kana Rabbiin fuudhee nu haa kennu jedha akka mataa kootiitti du'aayii irratti dabalee kana gaheen isaanii. Achitti dhufee walloo keessatti Liibaartii dhaabee immoo raawwanne mindaan barbaada qarshiin barbaada ittiin nyaadhatuun jedhin ilmaan hiyya isaa kan baratuu hin dandeenye kan boru bakka tana bu'ee hawaasa kana tajaajiluu danda'u kan kaffaltii gadhuu hin dandeenye manguddoon biyyaa irratti mari'adhaa laalaa jedhamee manguddoon laallameeti haala kanatti ijoolleen bilaashiin barataa jirti. Kan itti dhalate asii iji isaa olis gadis laalee waan sammuu saadaa hawaasa kanaaf yaaduu fi waan kana godhuu danda'e. Baay'ee nutti dhagahame baay'ee jaalanna isa baay'ee jaalanna humna olii isa jaalanna dhugaa wanni immoo nama jaalachiisu Oromoo qofaa ta'uu osoo hin ta'in hojii ati Oromoof hojjettu yaada ati Oromoof yaaddu sammuu ati Oromoof kanaaf qabdu kanatu nama of jaalachiisa malee namni Oromoo ta'uuf maal jaalatamu kana gaheen isaanii. Abbaa Gadaa Lataa Birraatan jedhama. Gadaa tuulamaa keessatti abbaa diinagdee abbaa sa'aatan jedhama. Abbaa seeris Dinquu
saniin duratti sirna gadaa halangee kana hin qabatin nama sobboonaa nama eega gadaa miseensa saniin achi tarkaanfachiisee ta'ee fi gadaa hundaafuu miseensa hundaafuu ta'ee leetan nan ilaalu nus immoo egaa hoggaa lamaatii nu maddii dhaabbatee irreechaa Finfinneettis deddeebi'ee maali jirtan jechuudhaan bakkee malkaa hora Arsadi sanitti hora Finfinnee sanitti haalli hojjaa kanaa akka kanatti taasirraa hojjechuudhaan nu jajjabeechuudhaan nutti dhiyaate guyyaa baay'ee kan wajjin ture waan ta'eef namni kun balleessa inni qabu waan inni jidduu keessatti dhimma siyaasatiin walitti hin beeku odeeffannoo akkasumas hin qabu silaa jiraatetis kan nagahu taate nama kanamoo ittiin qabaa gorsuun qabaa nama walitti fidee araarsuun qabaa malee garmalee amma kan nutti dhaga'amaa jiru namni kun mana isaatirraa kutamee biyyarraa kana biyya alaatitti ba'ee alatti hafuun kun baay'ee uummata Oromootiifillee safuu keenyaafillee gaarii waan hin ta'in waan ta'eef kana gatteenyee sila hayyoota wajjin ilaallee waan jedhuun dabarsuu barbaada jiru. Abbaan Duulaa Gadaa Tuulamaa obbo Dinquu Dayyaas qaama yeroo ammaa biyya bulchu faana atakaaroo jabaa keessa seenanii jiraachuutu himama. Qabeenya nama kanaa kan ta'e riizoortiin Soodarees erga cufamtee bubbulteetti. Haala uumameen jireenyi nama kanaas biyya ambaatti daangee jiraachuu dubbatu namoonni itti dhiheenyaan beekaniin. Inuma haalli maqaan nama kanaa gama miidiyaalee mootummaatiin tibbanatti dhahamaa jiru nu hin gammachiifne. Adeemsichis haaluma duraan baratame. Adeemsa jabaa Oromoo naaffisuun siyaasaa fi diinagdee sabichaa cabsuuti jedhan. Diinagdeen Oromoo kaleessa saamamaa turte. Siyaasni Oromootis kaleessa saamamaa ture. Ammallee diinagdeen Oromootis gara saamamuutti deemaa jira. Siyaasni Oromootis gara saamamuutti deemaa jira. Qabeenyi Dinquu qabeenya Oromiyaati. Qabeenyi Dinquu qabeenya Oromiyaati. Siyaasni Dinquu sirna gadaa keessatti qabu siyaasa Oromooti. Siyaasa sirna gadaa Oromooti. Ammallee kallattii sanitti deemaa jira. Dinquu qofaa miti. Oromoo keessatti kallattii afraniinuu Gujii, Jimma, Ilubbaabor, Baale, Naqamte wanta akkanaatu hojjetamaa jira. Kana diinan irratti hojjetaa jiran jedhan. Maaliif saba tokko gabroomsuuf saba tokko siyaasa isaa harkatti cabsuuf diinagdee isaa harkatti cabsuuf dura mootii cabsan. Nama qabeenya sossoosan harki duwwaan fuula dhibsu. Harki duwwaan fuula dhibsu. Nama akkasiiti kan keessatti amma barbaadanii rukutaa jiran. Hamilee isaa cabsaa jiran. Gaafa jarriin adda dureen kun sammuun isaanii tuqam, diinagdeen isaanii tuqam, siyaasni isaanii tuqam. Kaduuba dhufu akkamitti ufulaala? Akkamitti ufulaala kaduuba? Akkamitti ufulaala ree? Maal ta'aa deema? Kara diinagdeen Oromoo, kara siyaasni Oromoo saamamuutti deemaa jira. Gabroomsuuf saba tokko dura diinagdee fi siyaasa saasan waan inni ittiin bulee bulfatu san harkatti cabsan. Kana warri hayyootaa hin beeka. Hayyuun hin beeka. Warri lafa bulee hin beeka. Warri xiinxalonni siyaasaa hin beeku. Kuni nu baasaa? Nu baasu kun ammas. Ammas kuni nu baasu. Saba Oromoo kaleessa jaarraa tokkoo falakkaa du'ee ajjeesee madaa'ee biyyaa baqatee irra aangoo harkatti galfate kan kun nu baasu. Walitti dhiyaannee gatteenyee cufannee nama badii qabu. Yaa abbootiin badirra jirta. Uummata balleessaa jirta. Asii jechuun hin dandeenya. Abbootiin Gadaa. Keessattuu Baaduulaa jechaan abbaan Duulaa barii qe'een isaatiillee abuuruu qabdi. Abuuruu sanillee wallaaleetti ijoolleen abbaa Gadaan horkatti cabsite. Abuuruu wallaale. Darba hiddii shaniiti asitti. Ciisa sangaa falqaati asitti. Laallibata fardaati asitti. Qe'een abbaa Duulaa kama jedhama. Sanillee hubatuu dadhabde ijoolleen Oromoo. Sanillee hubatuu dadhabde. Hubatutu irra jira. Gaafatutu irra jira. Maali? Dinquun nama saba Oromoo balleessu.
deebisuu hin dandeenya akka duratti abbaa muudaa jedhe badirra jirta deebi as badi biyyaan balleessaa jirta deebi akkasoo goone malee ammalleen biyya bulchine hin dandeenye Oromiyaa bulchine hin dandeenye sabni Oromoo keenya kun immoo waan wali siyaasaa hojjetu waan abbootiin aangoo hojjetu waan abbaan gadaa hojjetu waan abbootiin duulaa hojjetu akka lama mana taa'ee kun nu baasu ammalleen oduu cufannee ilaallan oduu ilaafi mee ilaadhaniin waan gaariidha. Oromoon mogolee wal dha'uu wal cabsuun wal dadhabsuun kan ammoo gaafa hunduu garuu fira keenya jenne nama alagaarraa jiree kophaatti of baasetti gurra ergifannee ususa jalqabne osoo beekin nama dukkan dhakaa darbate taane dukkan yoon dhakaa darbate tokkoon godhe lama nagaa liqaadha jechaadha. Namni wal cabsaa deemuun tokko cabsaa deemuun waan jiraatu itti fakkaata waan waggaa 100 jiraatu itti fakkaata malee nama cabsuun nama kaanuu cabsuun cubbuudha. Akkanatti amma Oromoon kan hunda garba baay'ee rogaa jennu citiin kophaatti qabannee kana goona jennu jiru waan nutti dhaga'amu haasofna. Namni immoo san egaa fudhatee booda dadhabina keenya beekee booda waan salphaan akka wal cabsitu gochaa jiran. Uummanni Oromoo kun safuu beekasii baay'ee saffisuuti suuta deemasii uumama keenya Oromoo keenya hammataadha waan hundaanuu saba hundaanuu walitti bu'uun barbaadu miti kan nama dhiisitii bineensuma alaatiin illee walitti bu'uun barbaadu uummanni Oromoodha safuu beeka waan ta'eef safeeffannaa beeka waan ta'eef laguu beeka waan ta'eef taa'ee gaaddisaa walii himata waan ta'eef taa'ee gaaddisatti wal araarsa waan ta'eef uummanni Oromoo baay'ee nama balaaleffachuu hin danda'u garuu bakkatti uummanni Oromoo kun har'a immoo bakka Oromoon keenya xiqqoo ija horanneeti ija bananne jennutti waan akkanaatiin wal saaxiluun miidiyaa alagaati irratti wal baasanii waan hin taane dubbachuun safuudha kun safuu Oromoo keessatti hin eegamu. Oromoon dura walillee lubbuu yaa baasu garmalillee miidhaa walirraa naa gahu dura wal gaafata taa'ee bakka kanu badiidha bakkee kana irraa deebi jedhee wal gaafata malee oduu waliin gaafanne miidiyaatti wal baasee wal diinomsee wal rukuchiisuun fi karaa badiitti wal oofanii akka kiyyatti hin barbaachisuun jedha. Ilma ayyaantuti yoo balleessalleen mee gorsaadha mee akkana godha adeeffadhaadha nuun jedha abbaa qaba obboleessa qaba lammii qaba kanaaf yoo inni balleessa nu hin gorsine oo dadhabe mootummaa waliigallee gorsina kanatti hin deeminii akkanatti hojjetanii arjoomni kee gaariidha bakka kanatti suuta deemi baay'een kaatiin ogaa illee hin dhaabatu ilma safuu qaba ilma ayyaantu sila ta'eef ani ilaalchan kara kiyyaan kennu gara fuulduraa arjooma inni ummata Oromootiif ummata saba Itoophiyaatti godhaa jiru kana rabbi waan guddaa isaanii haa godhu. Artistoota biyyaa ba'an qarshii mana ittiin ijaarratan hanga sanitti kennee kan qisaasamanii dhufan hamilee isaanii eegee nama biyyaa ba'e biyyatti galchaa ture sila ta'eef ani wannuma jiruun haasa'a malee dinquun naa jaalatu ebeelu naa jibbe etimutu kan nama jaalachiisu waaqa. Kanaaf ilma waaqee namni dhiyoo kanatti waan tokko dhaga'een jira sodareen sababa gibiraatiin cufamee jechaa dhaga'een gibira yoo ta'e kaffaluu hin danda'a hin gorsine akka kaffalu gibira mootummaa galchuun dirqama yoommoo waan biraa ta'es karaa muddamini katti deebilee waggaa gorsan dinkuun nama deebi kanatti ilaalcha kee kanatti hin kenna. Namni ija tokko biyyoon dibaaddi buuja Oromoo yeroo taatu dinkuu diyyaas ija Oromoo hundaati ija Oromoo bahaa kibbaa kan dhiyaa lixaati dinkuu dayyaas jechuun Oromoon durumaa'u diinni isan cabsu ofii walirra duuree wal cabsa malee Oromoo diinni cabsee beeku yoomuu Oromoon diinaaf bitameeti saba ofirratti bitamee saba ofii cabsa malee Oromoon miliyoona 60 takkaa diinni isa cabsee beeku
ammallee diinni cabsuu dadhabee naani Oromoo fi Oromoo walirratti bitanii walirra bulchisuu jiranii kuni safuu guyyaan Oromoo nagaan dubbatee kaabaa kibbatti wal baree hirriibaa ka'ee wallaalee ani fira qaba anis qaba jee wal kee deemee wal gaafate nagaa dhufe kana balleessuuf waan adda addaa godhuuf walirra bulchisuun kun safuudha. Eenyumtinuu namni nama Oromoo hoogganee Oromoof waan gaarii yaadu Oromoof waan nagaa hojjetu sabi kun saba kiyya jedhee halkanii guyyaa carraaqee laafaa oli qabee waan nyaatan itti kennee waan hunda godhaa jiru kana irratti duuluun safuu waan ta'eef uummanni duula kana oofan oduu dhaabbatanii baay'ee gaariin jee akka kiyyatti. Kana malee immoo wal xiqqeessuun wal tuffachuun diina nama nyaachisa. Halagaattis kenna. Oromoon qaamsi nan dabarsuu barbaadu harka wal qabatee jabaa ofii jabeeffatee laafaa ofii jabeessee ka kufe kaasee ka ka'e immoo akka miila lamaniin dhaabbatu godhee ka guddate guddina isaa bukkee dhaabbatee saffisee akka humnaan guddatu godhuu irratti hundi keenyaahuu gahee Oromummaa baatuu qabna. Hundumtiin Oromoon kaabaa kibba jiru walirratti duuruu fi wal xiqqeessuu fi kijibaan waan hin jirre walirra kaa'anii maqaa wal balleessuun malee aadaa Oromootiin safuu waan ta'eef safuudha waan hin jirre diinaa wajjin deemanii warri goota beekamoo ta'anii ija Oromoo ta'e irratti olola oofan osoo dhaabbatanii gaarii jedhee yaadaan akka kiyyatti. Haa dhaabbatanii. Namni immoo diina kana fuudhee uummata Oromoo keessa galchee diina kana warra kuchiisee Oromoo diinaan cabsuu barbaadus Oromoo cabsuu barbaadus Oromoo ta'e afaan dubbachuun Oromoo waan naman gooneef warra afaan bare waan ta'eef isaanillee likkitti of qabanii nurraa haa dhaabbatanii. Uummata Oromoo cabsuuf adeemsi ammas deemamaa jiru hin milkaa'uu kan jedhan dureewwan gadaa kunneen dhalattoonni sabichaa wal cabsuu keessaa ba'uu qabu jedhu. Kun ta'uudhaa baannaan garuu gaagaamni mudachuuf malu salphaa hin ta'u jedhan. Rakkoolee jiran akkaatuma aadaa fi safuu hawaasichaatiin furachuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. Hamma jallataan achi jirutti yeroodhaaf bakkaatti hin jallanne. Gaafa garuu qajeelan sirri jireessi Oromoo achi taa'e hin sirraa. Qabsoo hamma duraanii uummata Oromootitti fudhatu mooko. Uummata Oromootitti kaleessaa ibidda keessa jetanii kaleessaa du'aa baqataa kan arraas eegu uummanni kun amma immoo kana sirreessuuf kan ammoo kallattiitti galfatuuf hagas maraan qabsa. Hamma jallataan achi jirutti itti fakkaata. Gaafa jallataan achi ka'e gaafa sirreessi dhufe hin sirraa. Dinagdeen Oromootis sirraa. Siyaasni Oromootis sirraa. Kana godhuuf immoo gaheen hayyooti olaana. Gaheen beektotaa olaana. Gaheen abbootii gadaa olaana. Biyya kana bulchu. Beekaa abbaa qabeenyaa abbaa diinagdee hayyuu baadhutti nuun bahi garamiin baana jedhanii itti mari'atan malee akkanatti dhamaasu akkanatti suukanneessu akkanatti qabeenya Oromoo mancaasu jecha abbootii qabeenyaa abbootii diinagdee ka Oromoo keessa jiru irratti aggaammin godhamaa jiru kun harka wayyaa jalaatiin Oromoo dadhabsiisu. Kun immoo hamma jallataan achi jirutti malee hin ta'u. Sabni Oromoo fudhatu kan hin beekas. Hoolaan harree wajjin dhuftu ooltuu dhuufuu bartii jala Oromoo yeroo taatu. Namni nama gaarii haalaa fi amala saadhaan fudhee deema jedhe dhaloota boru dhufu kanaaf waan baay'ee buusuu danda'a. Xiqqaa guddaa hin jenne dargaggoo jaarsa hin jenne daa'ima hin jenne hundumtinuu haala dinquu diyyaasaa kana Oromoo guutuuf kenne carraa isaaf kenne kana Rabbiin hundumaafuu kenne haala saadhaa kana immoo nama hordofee jala deemee hawaasa bal'aatti dargaggoon jiru kuni isa jala deemanii baratanii akka hawaasa kana harka qalleeyyeellee harka qabuudhaan waan adda addaa godhuudhaan barnoota isarraa fudhatanii dhaloota boru dhufu kanaaf akka dabarsan ergaa kootiin dabarsuu barbaada karaa kanarratti. Wanni dhaamu waanni harka wal qabanii ce'uun dirqama. Egaa harka qabaanii waliin ce'anii gamanatti hafuun
Samboora tabiitti abbaan qabdu ta'a. Ilmoon horataanis hin jiru addunyaan qaba jedhanii si yaadamu. Fakkeenya foo guddate dabaladhu kan itti si dabalu siin jedhu tarjuumte. Itti si dabalu jettee bistee kan ceesistu taanaan ofiifis hin ceetu walambisuudha jechaadha. Walambisuu sanyii walloowuudha. Kan dhaamsanii qabu nama kaan iyyuu nama guddataa jiru. Nama tattaafatee hojjechaa jiru. Faanaa deemanii inaafii gaariin kana inaafanii akkasaatti hojjetanii argachuudha malee. Inni maal argate kana godhee jedhee maqaa nama xureessuun waaqa irrattis immoo cubbu. Kanaaf akka waliin mogolchine akka duubatti waliin harkifne waan kuni balaadha balaa akkanaa jira waan nu haa baraaru. Daawwattoota OMN qophiin dhimma kanarratti har'aaf qindeeffanne kan hanga yoonaa daawwattan ture. Qophiileen OMN biroon ejjofoo waan waliin turtaniif galatoomaa kan isiniin jedhu qopheessaan qophii ani hunin gidaa ogeeyyii tekniikaa OMN mara waliin ta'uun. Qabna. irraan hordoftan marattuu nageenya keenya isin akka qabu ashama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana ana Abiraam Birruutu isinitti hima. Qorannoowwan sa'aatii 24 darban samuudaa namoota 5,709 irratti qoratame namoota 245 irratti COVID-19 yookiin coronavirasiin argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beekse. Sa'aatiiwwan 24 darbanitti namoonni 7 Finfinnee irraa lubbuun darbanii jedhameetu jira. Namoota lubbuun darban keessaa kan namoota 6 reeffa isaaniirraa saamuda fudhatameen kan mirkanaa'e kan jedhe ministeerri fayyaa Itoophiyaa warra haaraa qabaman keessa namooti 241 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 4 lammiilee biyya alaati. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 190 Finfinnee irraa 16 naannoo Somaalee irraa 3 naannoo Amaaraa 15 naannoo Tigraay 4 naannoo Kibbaa yoo ta'an 17 immoo naannoo Oromiyaa irraa ta'uu ibsameeti jira. Itoophiyaan hanga ammaatti qorannaa saamudaa namoota 170,070 fi 860 kan qoratte yoo ta'u namooti 2,900 fi 15 vaayirasichaan qabamu mirkanaa'ee jira. Lubbuun namoota 47 darbeeti jira. Hoggaroonni maqaa jijjiiramaatiin gara aangootti dhufan bifa isaanii jijjiirrachuun mootota abbaa irree ta'uun isaanii diimokiraasiin Afrikaa keessatti akka qancaruuf sababa ta'ee jedha. Gabaasni barruun Washington Examiner Itoophiyaa bu'uura godhachuun barreesse. Bulchaa Iraaq Saadaam Hussein irraa eegaluudhaan bulchitoota Afrikaa kanneen akka Roobert Mugabe, Isaayyaas Afwerqii, Pool Kaagaamii fi Abdullaahi Farmaajo kan qeequ barreeffamni kun badhaafamtoota Noobeelii nageenyaa 2 Abiy Ahmedii fi bulchituu Maayinaamar Aung San Suu Kyi jabeessee qeeqa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Roobert Mugabe ta'uuf deemaa kan jedhe barreeffamichi biyyattiin akka hin banneef bulchitooti Afrikaa nama kana gorsuu qabanii jedhe. Guyyoo Aariyoo gabaasa kana qopheessee jira. Hooggantooti jijjiirama kabaayyi abdataman mootummaa barree jijjiiramuun isaanii Afrikaa diimokiraasiin akka naafattuuf sabab ta'ee jira jedha gabaasi kolomistiin Ameerikaa beekamaa Mikaayil Roobii Waashingtan Examiner irra barreesse. Gabaasi bulcha guddaa duraanii Saadaam Hussein qeequun itti keeyyaadha. Afrikaa keessa Roobert Mugabe, Isaayyaas Afwerqi, Pool Kaagamee fi Mahammad Abdullaa Farmaajo akka jaba hojii isaanii xiinxaluu uummata bobboros kune. Badhaafamtoota Noobeelii nageenya 2 Dr. Abiy Ahmed Aliitiif bulchitu Maayinaamar Aung San Suu Kyi warwaada uummata nyaati jechuun gati dabse. Bulchaan Itoophiyaa kun nageenya biyyoolaa Eertira waliin buuseen namoota hedduu bira kabaja argate turka jedha gabaasichi. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed angorturuuf jecha murteen inni guyyaa roobii Mammadi Federeeshinii irra dabarsa Afrikaa mootii abbarree dhibi dabalachuun mul'ifti jechuun. Nageenyi dhabe bar bulchiisisa keessatti ta'uu jiru gargaaramte wanni kun biyya Afrikaa keessa baay'ee lakkoofsa uummataatiin 2 farratti argamtu Itoophiyaa waraana naquu dandeetti jechuurra. Jaalaqaa berraa waan tokko mimmiidhaa sun
uumat bira faarfamuuf diraama hojjatu achiin bood gargalan uumat nyaachuun abal mootummoota barreetii hajar xiinxalaan qondaal peentagoon duraanii kunen Saddam Hussein bar 1990 keessa akka jaba garee dippiloomaatota qofa osoo hin taane gaazexeessitoota facuuf dabalatee qaamolee gargaraati eegi faarfamaa tureen duubas gargalee rasaasa deebuun Iraaq qofa osoo hin taane addunyaa mijechuun seena waggoota 20 dur taayyatees maqaa nageenyaatiin badhaas noobeelii nageenya fudhattee islaamota burmaa akka maraachiifti jechuun niiti bulchutu Maayinamaar Hoommat barreeffami Waashingtan egzaamaayinar kunen pirezidaantiin Soomaaliyaa Mahammad Abdullaa Farmaajoolleen baran gosa dheereffachuuf jecha harka lafaan dhaana jiraachuun isa garee Alshabaab bira fudhatamu waan hin qabaanneef biyyatti garrakkamtuu deebisuu dandeetti jechuudha. Bilisummaa Roodeshiyaa yookaan Zimbaabe ammaatti aansee bulchoota Ameerikaa kanneen akka Jiimi Kaarter fa'aa Mugaabee harka dhaana turan. Isaayyaas Afwerqii barinni Eertira Itoophiyaa irra fonqolchi mootummaa jijjiiramaaf nam diimokiraasii jedhamuun faarfamaa ture. Bulchaan Ruwaandaa Paawul Kaagame illeen akkuma kan diraama hojjeteen addunyaa duratti ergamtoota rabbi fakkeeffamanis waada uummata nyaatanii mootummaa barree badaa jijjiiraman ka jedhe gabaasichi bulchaan Itoophiyaa hamman harka qab Dr. Abiy Ahmad illeen garasi gulufuu jirjechuun akeekachees. Abiy Mugaabee ta'uuf deema Farmaajoon Siyaad barree ta'uu barbaada. Isaan lamaanuu gara domnin qabaasin ibiddaan taphachuu jiran ka jedhe barreeffami xiinxala ganna 48 kunen uummati isaanii karoor jarii yaad waan hin fudhanneef golii ofirra lakkoofsiisuun of nyaachisuu danda'an jechuun xiinxali sagar golobuu deebi. Qondaal Ameerikaa duraatiif irra hormi kalakkaayinitik ruubiin jedhamu hunduu barreeffami isa gabaaba jechoota afaan faranjii jajjaboof fayyadamuun bulchoota biyyoota hedduu gingilcha kanaan dhumirratti akkan jechuun dhamaad. Bulchooti Afrika baalam jechuun Farmaajoof Dr. Abiy Ahmad objuun barbeela kasaa yaadan kun biyyatti gar waraanamaa seensisuu waan dandeettuuf bulchooti biyyoota Afrikaa kadheet kan kee jira yoo wal arganii billici yookaan suura qof ka'u lakkisanii bulcha Itoophiyaatiif Soomaaliyaa kan gorsu qaban jechuun xiinxali isa afaan god. Hidhaa jechaa fi dararaa Oromiyaa keessatti uummata nagaaratti raawwatamaa jirurratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa naannichaa bakka bu'anii jiran mormuu dadhabuun aantummaa uummataa akka hin qabne agarsiisaa jiru jiraattonni godina Wallagga Lixaa OMN dubbise. Kanaaf boru seenaan kan isaan gaafatamu dagachuu hin qabanis jedhan jiraattonni kunneen beenyaa shiramuu yaada jiraattota qindeesse. Jiraattonni aanaalee godina Wallagga Lixaa tokko sababii sodaa nageenyaaf suurri isaanii akka hin mul'anne barbaadanii murtiin tibbana miseensonni paarlaamaa bakka bu'oota uummata irratti murteessanii ba'an haalaan nu mufachiisee jira jedhu. Sababii isaa keessattuu miseensonni paarlaamaa uummata Oromoo bakka bu'oon achitti argaman dhimma ajjechaa hidhaa fi reebicha Oromoo irratti geggeeffamaa jiru gaafachuu dhiisuudhaanii akka mootummaan aangoo isaa dheereffatuu fi harka baasanii mirkaneessanii ba'uun isaanii haalaan nu gaddisiise jira jedhu. To uummatatu bakka isaan buufatee dhimma ajjechaa fi reebicha uummata irratti geggeeffamuu hin gaafatu. Kana gaafachuu baatanis seeraanis ta'ee seenaadhaan kan itti gaafataman ta'uu jedhu jiraattonni kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan. Waa'ee paarlamaa gidduu kanaa ilaalchisee wantoota jiran keessaa wantoota ni taajjabe hedduu jira jechuudha. Biyyoota naannolee salgan qabnu marti nu dhiyaatanii paarlamaa sanarra taa'anii naannolee rakkoo biyya isaanii naannoo isaanii keessatti ta'e hundinuu dubbachaa kan turanii fuula foddaa TVtiin kan ilaalaa turredha jechuudha. Keessatti kan gara naannoo Oromiyaatti gaafa deebinu garuu kan baay'ee nama qaanessee fi namoonni paarlamaa sana irratti argamanii waa'ee saba Oromoo akka yaaduu hin dandeenyee fi keessattuu maalummaa saba Oromoo dagatanii callisanii ilaalanii ba'an. Fakkeenya yoo fudhatte rakkoo Oromiyaa keessaa paarlamaa irratti osoo hin dubbatin ba'an. Fakkeenyaaf guutummaa guututti rakkoon Oromiyaa keessa jira. Namni du'aa jira, gariin hidhamaa jira. Karaa adda addaan dhiibbaan martinuu irratti godhamaa jira. Dhiibbaa kana keessaa tokkollee hin dubbanne. Maaliif hin dubbanne? Sabni warroota paarlamaa sana irratti argaman maaf akka isaan hin dubbanne nuuf gaaffiidha. Kun immoo taajjabbii guddaa keessaayyuu gaafatama seenaa jalaallee kan hin baane ta'uu isaaniidha. Akka seeraatti sila miseensonni paarlamaa rakkoo uummata keessa jiru kamiyyuu gaafatanii deebii paarlamaan deebiseef uummataan ga'u ture. Isaan garuu uummata keessaa silumayyuu kan bocee aangootti yookiis gara paarlamaatti isaan fide mootummaadha jenne. Kanaaf gara mootummaa goru malee gara uummataan goran. Hooggantoonni Oromiyaatti bakka bu'anii jiran hundi isaanii dhimma taayitaa isaaniitti fiigu malee wantoota Oromiyaa kana ta'an tokkollee dubbatanii beekan. Dhiibbaa dhibbamu beeku. Sirriitti dhaga'us maaliif firii isaanii maatiin isaanii Oromiyaa keessadha. Kana hundumaan hin argu garuu waan mootummaan jiru akka baasanii fudhatu malee taatiiwwan Oromiyaa kana ta'aa jiran kana garagalanii dubbatanis tokko namni dubbatan jiru. Jarreen kun
kaleessalleen ka uummata bakka bu'anis miti ka uummati jaallatee naaf ta'a jedhee isaan filate miti. Dhugumaan waa'ee jara kanaa beekuudhaaf kaleessa dheengadda waa'ee isaanii hin beekna kaleessa gaafa hangoo kanatti isaan fiduudhaaf kaleessa uummanni Oromoo gaafa daandiitti gadi ba'e lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne itti wareegaa lafee isaa deebitee hin suphamne itti cabsaa gaafa uummanni kun qabsoo finiinsaa ture qeerroo daandiitti gadi ba'e bilisummaa hawweek daandiirra dhaabbate kanaan shororkeessaadha saamtuudha biyya jeeqaa nuun jechaanii turanii nuun jechaas turan har'a ammoo yeroon dhiibdee gaafa ayyallaatti isaan gattee bakka isaan deebuu hin dandeenye isaan buusuuf kaatu haala jijjiirratanii bifa jijjiirratanii naannahanii dhufanii har'as dhokatanis mul'isanis kan isaan hojjechaa jiran gocha diinummaadha. Waa'ee sirna paarlaamaa Itoophiyaa ilaalchise mootummaamti waan warroota isaaf ta'an warroota isaaf hojjetan kaabinoota isaa bocee kan aangootti yookiis gara paarlamaatti baaseedha malee uummata keessaa filatamanii warra uummanni filatee uummati namoonni kun naaf ta'u jedhee ofiisaatiin filatee gara aangootti yookiis gara paarlamaatti kan ba'an miti. Kanaaf kan isaan hojjetaa jiranii mootummaa bakka bu'aniiti malee uummata bakka bu'anii miti. Yoo mootummaan kun jiraatu aangoo isaaniirra. Kanaaf yeroo filannoo achi dhedheereffachuudhaan bara aangoo isaanii achi butachuudhaan malee uummata kan bakka bu'an miti. Weellistuu haloo daawwee dhukkubsattee hospitaalaatti argamti. Faaruu ijoollee irraa kaasee sirboota jaalalaa gaa'elaa qabsoo fi eenyummaa sirbuun beekamti. Haloo daawwee Leelaa Jibriil haloo daawwee haala akkamii keessa akka jirtu dubbistee jirti. Gadaamessa aartii Oromoo tan taate afran qallootan biqilchite keessaa takka. Weellistuu qofa osoo hin taane qabsooytuu sabaati. Siyaasa fi jaalala hellee fi shaggooyyee akkasumas sirbootan gaa'ilaa sirbuun beekamti. Weellistuu haloo daawwee. Waahilli Adam Arunii fi Khadir Said intalti afran qalloo mootitti shaggooyyee tan taate sagalee ishii kiloolee tanaan jinnii godaata yaastu san qofallee miti shimbira mukarraata harcaastu har'a sirbuu miti awwaachuuf gamtee fi jirti. Haloo daawwee har'a sireerra jirti erga dhukkubsattee bubbultee jirti. Haloon ni dhukkubsattee jechuudha jennee. Hello. Mee maaltu si dhukkuba maal taate? Yoomirraa si eegale? Amma maal keessa jirta ree? Wallaansa argattee jirta? Dhibeen kee kana ja'anii wanni himan hin jiru? Amma wallaansa kana namni si godhe eenyu wallaansa ammaan tana wallaanamu jirtu kana? Dinguu Dayyaasaa. Waa'illi ishee aartistii Elemoo Alii haloon eenyummaa Oromoo jabeessuu keessatti intala jabduu bara rakkoo turte ja'an. Bara qabsoon Oromoo jaalawwan xiqqaa qabdu sanitti ijoollummaa iseetiin sagalee uummata Oromoo tahuun tajaajilaa turte ja'an. Warra qabsoo Oromoo keessatti keessaafuu Harargee afran qalloo keessattis qooda laata keessaa tokko. Yoo daawwee artistii kabajamoo warra mata dureedhaan darba aadaa afaan Oromoo guddisuu irratti carraa guddaa godhee wareega kafalaa jiru nama sabboonummaadhaan ifta'uudhaan oromummaadhaan fuuldura itti fufaa ture jechuudha. Inni dhukkubsattii dhagee garuu wallaansa irratti ga'a. Bira dhaabbatanii waan barbaachisu Oromoon walumaa galattu barbaachisaadhaan jaa gara biraatiin qabsoon isiin gootee laayyoo miti. Qooda isiin saba Oromootiif if qabdee if wareegdee
afaan guddisuu aadaa guddisuu qabsoo irratti hirmaattee waa hedduu dachirraagaa turte. Nama alaaftutti kana fudhannee fageessinee yaannoo miti Oromoon jeneraal waliigala darbasii waqii beekuu sadduudha. Alagaalleen akkasitti hubannaa fakkaata. Kanaaf nama qooda guddaa laate keessaa tokko jechuudha. Siree hospitaala Rift Valley Adaamaa tan jirtu weellistuu Haloon dhaamsa uummata isheetiif qabduun xumurra. Addunyaa irra jiru mana kubbaan gargaaraa dhaamsuun qabu weellis wal jaaladhaa miti wal dhiiban akka wal jaalalu. Wal jaalalaa waa hundaa'uu uumaa. Hayyee itti fufee. Akkasitti gargaaraa jaalalamuu hin qabu dubarraa wal loltu namni. Seenaa Oromtichaa keessatti weerara keessoo fi alaan uummata Oromoo irratti diinni banee ture caalaa safuu Oromtichaa eeggachuu dhabuun baallii gadaa walitti dabarsuu Oromoo cabsee jedhan abbaan bokkuu gadaa Afranqalloo Abdul Malik Jundi. Abbaan bokkuu gadaa Afranqalloo Abdul Malik Jundi turtii addatoo OMN wajjin godhaniin ilmaan abbaa gadaa amma wal mormaa jiranis seenaa kan hubachuudhaan waliduu fi wal dhiibuu dhiisanii tokkummaa isaanii cimsachuu qabu jedhan. Abbaan bokkuu kun Atakaaroon mootummaa fi dhaabbilee morkattootaa gidduu jirus abbootii gadaatiin saffisaan furamuu qaba dhaamsaa jedhu dabarsanii jiranii Uudii Musaatu dubbise. Gadaayoon jaanis waggaa 8 achi yooniin abbaa gadaatiin taajee Oromoon gadaa jibbisiisa. Dhalooteef jala leenjisaa deemee waggaa 8tti nama bakka tiyyatana caalu uumeeyoon Afranqallootiif qalloof kaa'uu baadde anis akka Oromoon gadaa jibbuun godha nugusa gadaatiin tahaa jechuudha.